seconds for 400. A world-class 159 Kosgei of Kenya from Fulham. 2 hours 11:52. Sadarkaa addunyaatti yeroo garagaraatti alaabaa keenya ol kaasanii kan isaan mirmirsan atileetota keenyaadha. Alaabaan keenya biyyoota addunyaa gurguddoo keessatti yeroo garagaraatti jalqaba irratti kan fannifamu yommuu ta'u, kunis faaruu biyyattii waliin dabaalamee kan uummataaf dhageessifamaa turedha. Kun ammoo kan jalqabe bara 1960moota keessa yommuu ta'u, yeroo kana yeroo jalqabaatiif Roomitti kan seenaan adda dalagamedha. Seenaan addaa kun kan dalagame atileet Abbabaa Biqilaatiin tokko jedhee kan eegalame biyya Xaaliyaan magaalaa Roomitti injifannoo addaa miila qullaadhaan fiiguudhaan galmeessisee tokko jedhee alaabaa Itoophiyaa samii keessa ol qabuudhaan mirmirsiiseera. Maal kana qofaree yeroo sanatti alaabaa fi faaruu biyyattiitiin wal dabaalanii seenaa isaa biyyoota garagaraa irratti kaasanii waa'ee isaa haasa'uu itti fufan. Kun yeroo jalqabaatiif Itaalii magaalaa Roomitti haa mudatu malee leegaasii atileetota Itoophiyaa guutuu addunyaatti wal harkaa fuudhuun injifannoo isaanii itti fufuu fi alaabaa isaanii mirmirsuun akkuma itti fufetti hanga ammaatti jira. Kan ammoo Maammoo Waldee fi atileetonni biroo Abbabaa Biqilaa irraa fuudhuudhaan yoo itti fufan sana booda atileet Hayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqalaa fi atileetonni biraa maqaan isaanii lakkaawamanii hin dhumanne kanneen baay'inni isaanii akka cirrachaa baay'atu Itoophiyaa keessaa bahuudhaan biyyoota addunyaa garagaraa yeroo deemanitti warqee birrii fi meetaan gara biyya isaaniitti kan isaan galanidha. Yeroo biyyaa bahan eebbifamanii kan bahan, yeroo biyyatti deebi'an ammoo galatoomaa jedhanii kan isaan simatamanidha. Atileetonni Itoophiyaa seenaa kana kan isaan raawwatan kaleessaa hanga har'aatti yoo ta'u, guyyaa boruutis qophiin isaan itti fufan kanuma jiraatudha. Hayileen riikardiiwwan addunyaa hedduu galmeessuu fi fooyyessuudhaan kan beekame yommuu ta'u, biyyoota garagaraatti tapha yookaan fiigicha Hayileen keessa jiru jalqaba irrattuu eenyu akka moohatu tilmaamni isaa kan lafa kaahamudha. Kun osoo kanaan jiru biyyoota baha Afrikaa hedduu keessatti kan isaan wal dorgommii taasisan, keessattuu biyyoota akka Keeniyaa, Ugaandaa fi biyyoota Afrikaa kanneen biroo yoo ta'e malee atileetonni addunyaa guutuu tasumayyuu Hayilee Gabrasillaasee duubatti kan isaan hin dhiyaannedha. Osoo kun kanaan jiru qaanqeen biraa Itoophiyaa keessaa kan uumamee fi Hayilee Gabrasillaasee iyyuu morkii addaatiin kan inni injifate ta'uun galmaahiitiin jira. Kun ammoo diina fagoo irraa dhufe osoo hin taane deeggaraa yookaan ammootu kan isaan wal jajjabeessan atileet Qananiisaa Baqqalaati. Atileet Qananiisaa Baqqalaan umrii isaanii keessatti yeroo fiigan jajjabina addaa kan qabuu fi dadhabbiin takkaallee fuula isaa irraa kan hin mul'anne yommuu ta'u, Hayilee Gabrasillaasee waliin wal cinaa osoo fiigan Hayileeyyuu mo'atee sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan injifannoo isaa cimsateetiin jira. Sana booda atileetonni Itoophiyaa kan duraan atileetota biyyoota Afrikaa bahaa keessattuu kanneen akka Keeniyaa waliin dorgommii godhan deebi'anii dorgommiin isaanuma gidduutti cumee itti fufeetiin jira. Yeroo bilbilli dhumaa bilbilamu atileetonni Itoophiyaa dorgommiin isaanii isaanuma jidduutti kan isaan ta'uudha. 3-4 hanga 5 ta'uudhaan gara fuulduraatti bahanii fiigicha isaanii yeroo isaan finiinsan atileetonni biyyoota biraa duubaan hamilee isaanitti jajjabeessuu malee fiiganii isaan mo'achuu tasumaa waan hin yaadamnedha. Miirri kun Itoophiyaanota warroota eebbisee isa ergee fi warroota isaan waliin isaan gargaaruu fi isaan ajajuudhaaf isaan waliin deeme keessattis miira wal fakkaataan kan uumamuu fi yeroo garagaraatti lammiileen biyyattii imimmaaniinis kan ibsatan hin dhabamani. Atileet Qananiisaa Baqqalaa erga injifannoo kana akka muuxannootti itti fufeen booda yeroo tokkotti meetira 5,000 fi 10,000 injifachuudhaan ammoo addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufee jira. Riikardiiwwan Hayilee Gabrasillaaseetii fi atileetota Keeniyaa kan birootiin qabe cabsee harkatti deeffachuudhaan atileetii addunyaa kanarraa riikardii hedduu cabse ta'uunis galmaahee jira. Atileetonni kunniin afaanota Itoophiyaa garagaraatti weedduu fi sirbi garagaraa maqaa isaaniitiin yoo moggahu, keessattuu atileet Qananiisaa Baqqalaa sirbi akkana jedhu sirbameefii ture. Arsii migirrin margu yoo atileetii malee warqeen silaan argamu yoo Qananiisaa malee jedhamuun weedduu ajaa'ibaa isaaf weeddifamee dargaggoota hanga daa'immanii, jaarsota hanga dubartootaatti Qananiisaa faarsuu itti fufaniitiin jiru. Kan guyyaa har'aatiif qabanne garuu kanaa miti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa yeroo garagaraatti maatii Dibaabaa irraa fuudhuudhaan alaabaa Itoophiyaa hanga ammaatti biyyoota addunyaa garagaraa keessatti kan mirmirsaa jirtu
atileet Ti'igist Asaffaa kan qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Atileetii fiiguu hin dandeessu jedhamtee riikardii addunyaa cabsitee waan namoota baay'ee abdii kutachiisee ture lakki ani ni jira jechuudhaan yaadaa fi qalbii uummataa jajjabeessite atileet Ti'igist Asaffaa ammas riikardii haaraa galmeessiteetiin jirti. Ti'igist Asaffaa waa'ee ishee dubbanna jechuudhaan leenjistootaa fi deeggartoonni ishee ni jalqabu. Maaraatoonii yeroo sadaffaadhaaf fiigdee riikardii addunyaa cabsite jennaan yeroo ammaa kana addunyaan waa'ee ishii qofa haasa'uu itti fufeetiin jira. Leenjisaan ishee yeroo waa'ee Ti'igist dubbatu akkuma maqaa ishee obsituudha. Waggoota muraasa dura garuu waan fagootti tilmaamamu kana ni ulfaata ture jechuudhaan dubbateera. Fiigicha akka atileetota baay'ee mana barnootaatti kan jalqabde osoo hin turin kilabii poolisii Oromiyaa seentee tokko jette. Shaampiyoonii atileetiksii Itoophiyaa irratti milkooftee garee biyyaalessaatti kan makamte dorgommii jalqabaa ishees shaampiyoona Afrikaa Suudaanitti qophaa'e irratti meetira 400 kan isheen hirmaattedha. Olompikii Riyoo bara 2016 irratti meetira 800 kan bakka buute yommuu ta'u garuu kana gochuu kan dandeette osoo dhukkubsattee jirtutti jechuun atileetonni hiriyoota ishee fi leenjisaan ishee akkasumas isheen matammaan isheeyyuu kan dubbattee ragaa baatudha. Miidhamni ishee dorgommii hanga dorgommiitti biraa kan hafuu dide yommuu ta'u kanaaf olompikii booda wal'aansa argachuudhaaf gara manneen yaalaa goruu fi manneen yaalaa irra deddeemuu kan isheen jalqabdedha. Miidhamni miila isheetii takka ni fayyam takka mootuu hin fayyu yaanni jedhu kan kahaa turee fi tarii yoo itti wayyaa'e jedhanii ogeeyyiin fayyaa fiigicha fageenya dheeraa akka fiigdus gorsuu eegalanii jiru. Atileetonni hedduun fiigicha giddugaleessaa erga waggaa hedduu fiiganii qaama isaanii jajjabeeffatanii booda fiigicha dheeraatti kan ceehanii maaraatoonis kan isaan yaalanidha. Ti'igist Asaffaa garuu miidhamni takkatti fageenya gabaabaa irraa gara fageenya dheeraatti akka isheen ceetu kan taasise yommuu ta'u haa ta'u malee kun akka carraatti kan isheen fayyadamtedha. Bara faranjoota 2018 booda fiigicha daandii irraa fiiguu kan jalqabde Ti'igist bara 2019 maaraatoonii walakkaa Vaalenshaa Ti'igistiin argamsiiseera. Achumatti akkuma dorgommiin xumurameen riboon luka ishee citeera jechuudhaan oduu gaddaa ishee badhaasan. Lafa ejjechuu hin dandeettu, kaatee dhaabbachuu hin dandeettu hiriyoonnii fi dinqisiifannoonni ishee meedaaliyaa fiddi jedhanii osoo eegan miila ishee wareegde jedhanii dhukkubsachuu jalqaban. Dorgommii Vaalenshiyaa booda hin dhaabdi jedhamtee kan eeggamte garuu kun osoo hin taane itti fufee jira. Fiigicha irratti kennaa wahiin qaba jedheen yaadam. Doktoroonni garuu kana booda fiiguu hin dandeessu yoo dandeesse waan biraa yaali jechuudhaan na gorsaniiru jechuun dubbatteerti. Yeroo biyyatti deebitu deeggarsa meeshaa fayyaa yookaan kiraanchii jedhamuun kan galte yommuu ta'u fiiguu miti tarkaanfachuun iyyuu isiidhaaf yaada tahee itti fufe. Dhugamatti nama obsa qabuudha osoo obsa qabaachuu baatte yoona silaa dhukkuba sana booda filannoo biraa seentee hojii biraatiin of jiraachifti ture. Isheen garuu xiiqeffattee waan ogeeyyiin itti himan kan biraa isheen yaada biraa kan isheen qabatteedha. Baatii lamatti kiraanchii gola keettee shaakala ishee eegalte. Akka afaan isheetiin ragaa baatutti gaafa akkanaan jedhan inumayyuu waan caaluttan fiiga jechuudhaan dubbatteerti. Leenjisaan ishee ammoo waan sana hunda keessa dabartee qabxii kanaaf qaqqabuu ishee waan guddaadha. Yeroo hunda keenya abdii kutannee turretti garuu nu bira dhaabbatte haa galatoomtu jechuudhaan galateeffateera. Ti'igist Asaffaa riikardii addunyaa cabsuu dura jijjiirama guddaa mul'iste. Waggaa dura bara 2022 Baarliinitti sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 37 xumuruudhaan riikardii addunyaa cabsuun injifattee tokko jettee riikardii fooyyessite. Yeroon kun iseefis Itoophiyaafis riikardii haaraa ta'e kan galmaa'e yeroo itti xumurte yeroo saffisaa akka addunyaatti sadaffaa ta'eera. Ti'igist injifannoon kun guutuu addunyaatti akka leellifamtu ishee taasise. Abdiin ishee dukkanaa'ee ture asumarratti labooba ibiddaa fakkaatee boba'e. Isa dura maaraatoonii fiigdee kan beektu si'a tokko qofa yoo ta'u maaraatoonii Riyaaditti dorgomtee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 fi maayikiroo sekondii tokkoon injifattee isumaayyuu osoo miidhamarra jirtuu fiigdee miidhama qabaattus yoo xiqqaate dorgommicha osoo addaan hin kutin xumurteeti kan isheen jirtu. Sa'aatii sana waggaa dura jechuunis bara 2022 yeroo Barliin dhuftu daqiiqaa 20tti siquuf fooyyessite. Kuni ogummaa atileetiksii keessatti akkaan guddaadha jedhamee galmaa'ee fi kan inni jiru. Barana gara Barliin dhufuu dura maaraatoonii Landan dorgomuu kan yaadde garuu
baatii tokko dura hafuu addaan kutuu beeksifte. Kunis sababa miidhama irra deddeebiidhaan ishee mudatuun leenjisaan kan ibsu yommuu ta'u, eega dorgommii Landan hanqattee qophii maaraatoonii Berliiniif cimtee itti fufteetti. Maaraatoonii Berliin lafa diriiraa waan ta'eef qilleensa mijataa waan qabuuf bakka irra deddeebiidhaan riikardiin haaraan addunyaa itti galmaa'u ta'eetiin beekama. Atileetonni maqaan isaanii galmee seenaa maaraatoonii irratti galmeessuu barbaadanis dorgommicha kana dursanii akka filatanii beeksisan kan beekamudha. Atileet Hayilee Gabrasillaaseen si'a 4 Berliinitti kan mo'ate yommuu ta'u, Qananiisaa Baqqalaan ammoo si'a 2 injifannoo isaa Berliin irratti galmeessisee jira. Dubartootaanis atileetonni Itoophiyaa asirratti hedduun kan isaan lakkaa'aman milkaa'aniitiin jiru. Leenjisaa ishee fi gargaartonni isaanii riikardii maaraatoonii Berliin kana cabsuudhaaf jecha yeroo garagaraatti qophii isaanii ji'a 4 osoo addaan hin kutin itti fufaniiru. Torbaan tokko qofa keessatti gara kiiloomeetira 200 akka fiigdu ajajamtee kanneen dorgommii saffisaan 2 qopheessanii kan jedhan riikardii haaraa cabsuudhaaf qilleensis mijataa isheenis mijattuu turte jechuun leenjisaan ishee dubbataniiru. Qophii kanaaf jedhanii gara kiiloomeetira 200 torbaan tokko qofa keessatti akka isheen shaakaltu ajajni leenjisaa ishee irraa itti bahee ture. Qophii ji'a 4 booda daandii irra bahanii waan qudhaammatan addunyatti agarsiisuun qofti hafe. Dorgommiinis ni eegale. Atileet Tigist Asaffaan sa'aatii 2 daqiiqaa 11 fi maayikiroo sekondii 53 riikardii addunyaa haaraa galmeessite. Leenjistoonni, atileetonnii fi uummanni Itoophiyaa gammachuudhaan maqaa ishee yoo leellisan, warroonni morkattoota ishee ta'an ammoo akkamiin akka ishee injifattuun danda'amu irratti xiyyeeffachuu eegalanii jiru. Silaa amala ilma namaa keessatti beekamtii fi dhiibbaa uumuu yoo jabaa ta'e morkachuunis kan jabaatu ta'a. Yeroon itti xumurte kan waggaa duraa achuma Berliinitti galmeessite daqiiqaa 3 fi sekondii 44 fooyyessiteeti kan isheen jirtu. Tigist atileetii ishee duuba jirtu daqiiqaa 7 caaltee kan isheen xumurtedha. Kana jechuun Tigist fiigicha xumurtee daqiiqaa 7 erga boqattee booda atileetiin sadarkaa lammaffaa qabatte kan isheen galte jechuun riikardii ishee irrattis galmaa'eeti kan inni jiru. Waggaa 4 dura atileetiin Keeniyaa Biriijig Koosgeen Chigaagutti sa'aatii 2 daqiiqaa 14 fi maayikiroo sekondii 4dhaan riikardii waggoota 16 ture cabsitee harkiseetti deeffattee turte. Tigist riikardii kana daqiiqaa 2 oliin yeroo takkatti fooyyessitee maqaa ishee galmeessiteerti. Kunis jaalattoota atileetiksii kan ajaa'ibsiisee fi afaan qabachiisedha. Riikardii maaraatoonii cabsuu barbaadeen ture garuu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 12 gadi ta'e jedhee hin yaadne jechuun yoo dubbattu, ta'us bu'aa dhamaatii ishee akka ta'e nan amana jechuun dubbatteerti. Sana booda Tigistii fi leenjisaan akkasumas gargaartonni isaanii xiyyeeffannoon isaanii guddaan Olompikii Paaris ta'uu dubbatu. Kopheen atileetiin kun ittiin fiigichaaf filattu sharafa biyya keenyaatti jijjiiramee yoo jedhu jireenya nama dhuunfaa tokko kan jijjiirudha. Gatiin kun immoo kopheewwan ispoortii kanatti dachaa dabaluu danda'a jechuun galmee warra Awurooppaa baasaatii kan isaan jiran. Kopheen kun birrii Itoophiyaatti yoo sharafamu 27,000 ol kan ta'ee fi kopheen kunis kophee hanga yoonaa dhaabbatichi ifa godhe keessaa isa oliidha. Osoo yeroon akka har'aa ta'uu baatte silaa birriin 27,000 Itoophiyaatti mana kan ijaaru ture. Kan yeroomaaf dhiifnee dhaabbatichi garuu kophee isa fakkaatu akka hin jirre ibsa godhee jira. Kopheen kun sooliin isaa miilimeetira 39 kan ol dheeratu yommuu ta'u dorgommii tokko qofaaf kan inni tajaajiludha. Atileetonni kophee kana fayyadaman dorgommii itti aanuuf qophii ta'uudhaaf kophee biraa filachuu malee kana irra deebi'anii akka ittiin hin dorgomne ta'a. Kana jechuun 27,000 yeroo takka qofaaf kan inni fayyadudha. Atileet Tigist uumamaan qaamni isii fiigichaaf waan qophaa'e kan fakkaatuu fi leenjisaan ishee osoma gama dorgommii hin deemin dura maaraatoonii dubartootaan sa'aatii 2 fi daqiiqaa 14 seenuun danda'ama jechuudhaan yaada isaa qoodee fi akka ture garuu dubbateetiin jira. Yeroo ammaa kana leenjisaa Tigist Asaffaa kan ta'e leenjisaa Gammadoo Daddafoon atileetii hin turre waggoota 9f garuu barsiisaa ta'uudhaan dalagaa turaniiru. Ispoortii, baayoloojii fi barnoota biraa barsiisaa akka ture yoo yaadachiisan, yeroo ammaa kana garuu atileetota maqaa gaggaarii horatan oomishee baasee jira. Erga leenjisummaa seenanii amma waggaa 18 kan guutan yommuu ta'u, gara atileetiksii leenjisummaatti kan isaan dhiheesse ammoo sababa haati manaa isaanii atileetii taateef akka ta'es dubbatama. Leenjisaan kun leenjistoota booda kana
milkaa'ina guddaa gonfatan keessaa isa tokko yommuu ta'u shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapestitti dorgomame irratti atileet Amaanee Bariisoo warqee akka fiddus taasisanii jiru. Amaanee isaantu leenjisaa amma Tigist riikardii addunyaa cabsiteerti. Isheenis boca isaanii tahuu ragaa baateefii jirti. Dhiiraanillee akka Taamiraat Tolaa, Sisaay Lammaa leenjisaa kana fa'aa kan isaan fudhachaa turan yommuu ta'u, akkasumas atileetota yeroo maaraatoonii sa'aatii 2 daqiiqaa 3 qaban atileetota garaagaraa 5 oomishaniiti kan isaan jiran. Kanneen yeroo saffisaa isaa galmeessan keessaa tokko atileet Taaddasaa Taakkalaadha. Taaddasaan yeroo jalqabaatiif dheengadduma Barliinitti maaraatoonii fiigee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 3 fi maayikiroo sekondii 24 sadaffaadhaan xumuree jira. Sadaffaa haa bahuu malee kun waan guddaadha. Walumaa galatti atileetonni biyya keenyaa keessattuu fiigicha dheeraa irratti ofumaa waliin dorgomuun kan wal injifatanidha. Darbee garuu biyya ollaa keenyaa kan taate Keeniyaan morkii cimaa atileetota keenyaa kan taatudha.